السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو يوتيوب channel أمي زكريا بقنا قام يوتيوب channel كي يعرفتني نموني هاروتات اللايك شير سبسكرايب وتشوماتي ناتاس ننجدا ما حد مال قبت لفتي وجدتني مجتين عفو أركزنتنا سبونتو أورما جدمت بكمتي جالتو انت الأورما قبت ديسيني دفي إيسي irratti yaada hiyya kennachuu barbaada. Namoonni hedduun caaltuu maa biyyaa baate caaltuun jaarsa dhiiftee biyyaa baate caaltuun jaarsa jalaa sokkitee caaltuun hin diimattee caaltuun hin gurraachattee caaltuun hin furdattee hin gallattee jettanii miidiyaa kanarra namoonni hedduu ajandaa godhataa jiranii dhugaa dubbachuudhaaf namni uummata keenyaa jiruu namaa tana ufii caalaa bultii bultii namaatiif cinqamu hin jiru. Ani sabuma kamirraayyuu nama akka uummata keenyaa jiruu namaatiif cinqamu nama argin. Silaa garuu osoo waan biraa ta'e galata isaanii malaayyuu bare jiruu fi dhiisanii nama jiruu tanteessi yaadu galatamu jechuun illee hin danda'ama. Silaa garuu ammootu waa balleessan kaa jiruu akkuma jiruu fi dhiisanii silaa jiruu tanteetiif yaadan san osoo jiruu tantee tana waan gaarii si yaadanii yoo rakkatte si qarqaaranii si bira dhaabatanii maal taate maaltu si jalaa hanqate jedhanii osoo si yaadanii galatatu isaanii mala. Garuu amma maal godhanii jiruu tantee tana natu si beekaa asiin oolii asiin bu'ii asiin galii kaan si filadhe uffadhu kaan si filadhe nyaadhu akka waan jechuu fakkaatan manni keenya dhugaa rabbi. Yoo furdatti waan biraa yoo diimatti waan biraa yoo qallatti waan biraa yoo diimatti meekaappii fiiltarii siin jedhan yoo gurraachatti bakka suudaan siin jedhan akka waan haadha abbaa isaanii diimaa turanii akka waan obboleeyyan isaanii diimaa ture akka waan ilmi isii diimaa ture araba fakkaatu. Namoonni kennan wallaahi nama jaaban arabuma bira hojjettan kana sila ummata seetanii ummata keessan seetanii lammii keessan seetanii jiruma arabaatanii jiruu ufii nama see hojjira kalaas dagatee waggaa 10 wayii as keessa jiraate jiruu arabaatanas jiruu ufii se'a. Ilaalcha arabaatiin nama kenna biyya keenya baadiyaa keessa si madaala. Osoo adda feemasiin tokko ka'ee baadiyaa keessa deemee suuraa wayii ka'ee namni sun haga jiru ni arrafama. Yeroo wayii eenyudha Kadiir natti fakkaate baadiyaa keessa deemee dhoqqee horii homaama kanniin suuraa kaase. Akkamumatti dhoqqee horii suuraa kaastaa jedhanii akka torbee tokko ajandaa godhatan baadiyaa keessa jecha. Maaliif ree mana arabaa fooqii babbareedaa kanniin jireenya bareedaa argaa oolaniimi inni biyya keenya san dagatan. Wanni dagatamu hin jiru. Itoophiyaan qiyaamallee akka Suudii akka biyya arabaa akka Dubaay akka Kuweetii kana waan taatu miti. Kanuma Itoophiyaan. Waggaa meeqatti illee jijjiiramte Itoophiyaan akkanuma argina akkanuma irraa deemta itti dhufa irraa deema itti fufa jireenya Itoophiyaa jechaadha. Eessaan jijjiirama namni inuun jijjiirama namoota oduu oofan malee namoota hojii hojjetan hin jiran. Gama yaada kiyyaatitti yoo deebi'e caaltuun akkuma nama tokkooti. Caaltuun nama rabbii miti wanta namarraa adda godhuun qabdu caaltuudha. Akka ilaalcha kiyyaatti mucayyoon tun qabamte mana hidhaa seente baate galte. Erga galte nama yeroo isiin mana hidhaa jirtu san waan takka sagaleeyyuu isiin ta'e waa'ee isiin dubbatinitu har'a gaafa isiin achii baatee galtee jireenya ofii jijjiirachuudhaaf bakka biraatis sochooftee jireenya ofii kana taa'ee harka namaa hin eeggadhu gadi bahee Oromoo na qarqaaraa jedhee isiin kadhadhu jettee isiin sochootu maa itti duulan maaliif ajandaa godhattan? Mee dhugaa dubbadhaa bifti mucayyoo tanaa maal taatama? Gurraachachuu kanaa miti yoo kasala taate waan itti dhalatte uumamni isii ka jalqaba gurraachina san qilleensa amma yoo Kaayiroof Suudiitu jijjiiramuu dandeetti. Haga Suudii jirturra Kaayiroo addaachuu dandeetti. Kun qilleensa. Ati har'a diimtuudha jettee mana arabaa keessa daawwitee keessa uf laaltu kun diiminni sun waan abadda sirra taa'u sitti hin fakkaatin. Diiminni biyya arabaa fiiltariidha. Garaagarummaan qabu fiiltariidhaan. Itoophiyaa gadi buuna inuma jijjiirama. Namni kamuu jennaan namni kamuu Suudii ka itti dhufee miti ka itti dhalate iyyuu gaafa Itoophiyaa deeme ni jijjiirama. Kun waan caalturraa haaraa bahee miti. Caaltuun ni gurraachatte, caaltuun akkana taate suuraa isii ka Suudii ka Itoophiyaa walitti qabdanii itti kolfitan. Dhugaa rabbi namni jireenya namaa fooyyessu hin jiru. Osoo adda waan takka taate waa kadhatte gadi bahee namni Suudiitti hin dalaganne jettanii arrabsitan gaafsanillee hin kadhanne jireenya ofii jijjiirachuudhaaf biyya tokkorraa biyya tokko deemte. Ani haa deemtu jedhaa hin jiru. Isiin deemtee naa tahaa jettee baasii hunda dandeette ifaajee hunda dandeette kafaltii ofiitiin biyya san deemte. Maaltu nama gahe? Abbaa manaatiin walloltee abbaa manaa hiitte abbaa manaa dhiiftetan mee dhugaa dubbadhaa. Abbaa manaa santu isinii bilbila akka jedhamu caaltuu gadi bahee abbaa manaa kiyya hiike jedhamu
maalumaaf jireenya namaa keessa galee ilma namaa kun jedhaa baran. Yeroo hedduu dhugaa rabbii yaani niyyaa namaa baduun gaarii miti. Jireenya namaa tana keessa niyyaa baduun tantees jalaa balleessa. Ebaluu addaa baanaan hiikame. Ebal yoo ati dura jaarsa keetii wajjin guyyaa hundi suuraa maxxansite yoo guyyaa takka irraa dhiifte akkuma waa hiikeeti ilaala namni keenya hiikamte. Ebalu hiitte jaartiiti akkam godhe irra fuute hiniitte eessa dhatte. Yaa ilaahii uummata keenya jijjiiramaa dhiisaa jireenya namaa. Bakka feete haa deemtu bakka diiwuuti hin jirrellee yoo ka jiraattu taate haa deemtu dhiisaa. Haa jiraattu isin hin kadhatin waa takka hin godhin bakka abbaa manaa isii durallee ofiitti heerumte har'allee ofii waliin jirti marii isaatiin deemte moo marii isaatiin hin deemne namni beeku hin jiru. Mee maalumatu nama ga'ee jireenya namaatiif akkanan rakkatan. Namoonni jireenya ofiituu hiikaa hin beekne jireenyi isaatu akka jirtu garuu jireenya namaa tana keessa galee yoo akkana harka lamaa hokkodu dhugaa rabbii ani sabuma keenya guutuu na ajaa'ibsiisa ummatuma keenya guutuu sabni biraa yoo ati rakkatte si qarqaar yoo ati cadhifte si waliin cadhisa malee kan jireenya namaa keessan seenu. Caaltu ani immoo dhaamsa akkasiif qaba ajandaa namaa dhiyeesse jireenya kan kee miidiyaa kanarra hin fidin akkuma dura jireenya kan kee dhoksitetti ammallee dhoksi waan takka hin dubbatin biyya deemte siif haa toltu yeroo gabaabduu keessatti Kanaadaa yookaan Ameerikaa rabbi si haa geessu jireenya tanteetana sitti haa bal'isu nama ofii argateetu namaafillee ta'a waan ta'eef gaaf argattee bakka gaarii geette immoo akka saba kan kee tajaajiltu durallee hin beekne ammas hin beekne shakkii sirraa hin qabnu sitti haa tolu namoonni caaltuu jaalattan maatii naaf